himannaalee obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faarratti abbaan alangaa dhiyeesse keessaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu ka jedhu akka kufu manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi lidataarra murteessee jira. Himannaa abbaan alangaa fooyyeesse irratti abukaatoleen obbo Jawaar faa akka deebii kennaniif immoo amajjii 19 bara 2013 beellama qabe manichi murtii. Muktaar Jamaaltu gabaase. Obbo Jawaar Siraaj Mohaammed faa dabalatee himannaa nama 18 hordofaatiin kan jiru manni murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataa himannaalee abbaan alangaa akka fooyyeffatu beellama darbe irratti ajajeetiin ture hadha caqasee jira. Manni murtichaa himannaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mohaammed faa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudhaan himateetiin ture himannichi taateen kun kan raawwate osoo seerri hojiirra hin oolin dura waan ta'eef himannichi kufaa akka ta'u manni murtichaa murteessee jira. Qabxiilee himannaa keessatti abbaan alangaa akka ifoomseetiin lafa kaa'u ajajameetiin tureen Ooneg Shanee waliin tumsuu miidiyaalee garagaraatti fayyadamanii hokkora kaasuu jedhuun walqabatee abbaan alangaa yeroo himannicha ifoomsu Ooneg Shanee jechuun qaama gareedhaan gurmaaheetiin meeshaa waraanaatiin socho'u ta'uu ibseetiin jira. Miidiyaalee garagaraa kan jedhe ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Feesbuukiitiin odeeffannoolee darbaatiin ture akka ta'e abbaan alangaa lafa kaa'e. Qabxii akka ifoomfamu gama biraatiin manni murtii lafa kaa'een obbo Jawaar Mohaammed faa sochii shororkeessummaatiif qophaa'aa fi qindaa'aa turan jedhaatiin ture. Manni murtii akka abbaan alangaa jecha ifaatiin lafa kaa'u ajajee abbaan alangaallee qindaawaa kan jedhuun akka ifoomfamu dhiyeesse. Himannaalee gara biraa lakkoofsa 5ffaarraa hanga lakkoofsa 10ffaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutiin raawwataman jedhamaniitiin dhiyaatan manni murtii abbaan alangaa akka fooyyeessu kan ajaje ta'ullee abbaan alangaa fooyyeessuu hin danda'u waan jedheef himannichi guutumaan guututti akka kufaa ta'u manni murtii ol'aanaa federaalaa dhaddacha lidataa murteesseetiin jira. Haaluma kanaan himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed fa'aa irratti dhiyaatu 4 qofa isaanis himannaa 1ffaa fi 2ffaan lolli waliin akka kakaafamu taasisu himannaan 3ffaan himannaa farra shororkeessaa fi 4ffaa irratti ammoo telekoomii burjaajessuudhaan kanneen ta'an qofti hafuun hubatameetiin jira. Dhaddacha irratti kan dubbatan obbo Jawaar Siraaj Mohaammed fi obbo Dajanee Xaafaa akka jedhanitti mootummaan adeemsa himannichaa saffisiiseetiin haqa raggaasisuudhaan alatti himannaalee shororkeessummaa fi meeshaa waraanaatiin nu himachuun yeroo nurraa ajjeesuudhaan akka nuti filannoo irratti hin hirmaanneef nu danquudhaaf waan barbaaduufi jedhan. Obbo Jawaar itti dabaluudhaan illee meeshaan waraana seeraan alaa jedhameetiin mootummaan ittiin nu himate kan ofumaa isaatii galmeesseetiin nuuf kenne ture jechuudhaan dubbatan. Abukaatoleen obbo Jawaar faa himannaa abbootiin alangaa fooyyeessaniitiin dhiyeessan dubbisanii maamiltoota isaanii wajjiinillee mari'ataniitiin deebii kennuudhaaf yeroon torbaan tokko hin caalle akka kennamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtiillee gaafa amajjii 19 bara 2013tti beellama qabeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.